Akkam jirtu daawwattoota ofiitii yuutuubii chaanaalii kan taatan guyyaa irraa qabadde kan isiniif dhiyaadde akkamittiin viidiyoo tokko keessatti tekstii keessaan akkamittiin viidiyoo argisiisuu dandeenya yookiin mooshinii kan qabu viidiyoo tokko keessa gashinee akkamittiin tekstii barreessuu dandeenya kan jedhuun qabadde isiniif dhiyaadde jechuudha. Mee jalqabaa kaanee ilaallu. Jalqaba irratti maal goona viidiyoo keenya gara taayimlaayin indikeetariitti acheef fidannaa jechuudha. Taayimlaayin indikeetarii keenyatti eega fidannee booda viidiyoon keenya kun sekeendii meeqa yookiin daqiiqaa meeqa jennee ofii keenya adjasti godhachuu qabna. Maaliif viidiyoo biraas ganaa yookiin tekstii biraa fennee waan barreessinuuf jechuudha. Fakkeenyaaf amma sekeendii ja'aatti sirreeffadha kana. Isa booda tekstii kan jedhu kiiboordii koorraan tuqa. Ergan tekstii kan jedhu tuqee booda viidiyoo koorratti naqee barreeffama barreessaa jechuudha. Inni immoo viituu jedhee jirama. Viituu naa fida. Viidiyoo koo tekstii koo kana taayitil jedheen barreeffadha. Ergan barreessee booda taayitilii koo kana riisaayiz yookiin hanga isaa xiqqeesseetan dabalaa jechuudha. Tekstii koo kana eegan barreessee giraafiksii kan jedhu keessan seenaa giraafiksii ediit kan jedhu isa booddee viidiyoo koo selektiin godhadhaa jechuudha. Foontii isaa sirreessuuf. Foontii istaayilii koo fakkeenyaaf impaaktii kan jedhu tan sirreeffadha moosii. Impaaktii jedhee ergan kennee tekstiin koo amma garaagarummaa nammaa fi inni duraan hin manni qabu laala jechuudha. Tiikinisiinsaa hamma inni dabale jechuudha. Isa booddee amma maalan godha seentiraadhaan yookiin immoo walakkeessummaa isaa gama X'if gama Y'tiin akkanatti nan adjasti godhee fixadhaa jechuudha. Isa booda ammas dureeshinii viidiyoo kootiitiif tekstii kootii maalin godha dhufee sirratti taayimlaayin indikeetarii koorratti maalin godha walan qixxeeffadhaa jechuudha. Ergan kana xumuree booda immoo gara kamiin annaqa amma maal gochuun qabaa viidiyoo koo kana ergan xumuree booda akkamittiin effektii maalii fayyadameetan tiraak maat kan jettu fayyadameetan eessa keessaa effektis kan jettu keessa galeetan tiraak maat kii kan jedhu serchiin godha yoo serchiin isinii fiduu baate viidiyoo effektis kii and tiraak maat kii kan jedhu keessa galtaniitu argattu jechuudha. Tiraak maat kii kan jettu kana eessa irratti finnaa viidiyoo keenya irratti appilaayi goonaa jechuudha. Tiraak maat kii. Egaa viidiyoo koorratti appilaayi godhee booda effekti kontiroolii keessa seenee tiraak maat kii kan jedhu nan argadha. Tiraak maat kii kana moodii isaa nan kan jedhu jira. Nan kan jedhu kana maal irratti hin godhaa? Viidiyoo 2. Viidiyoo 2 sun kamiidha? Tekstii isa barreessine sana jechuudha. Argitanii jijjiirama inni qabu jijjiirama duraaf ammaa jechuudha. So mala kanaan maal goona tekstii keenya viituu irra kan jiru irratti appilaayi gaafa goonu tekstii keenya keessaan amma maal mul'ateera viidiyoon nutti mul'ateera jechuudha. Utuu viidiyoo 3 ta'e immoo maal goona viidiyoo 3 irrattitu appilaayi goona jechuudha. Amma viidiyoon keenya viidiyoo 2 effektii kan irratti hojjechuu barbaanne kan irratti jechuudha. Viidiyoon keenya kun muuvimentii qaba waan ta'eef nus tekstiin keenya akka inni muuvimentii kana qabu godhachuuf akkamittiin gooname in and out yeroo inni dhufee seenee bahu kan akkamitti goonaa gootuu effekti kontiroolii deemna isa booda iskeelii keenya dura dhibbarra jira dhibbarraa maal goona amma jalqaba iskeelii kana hin guddisnaa jechuudha gara 1688 godha approximately kan koo kan hin hojjechaa jiru jechuudha isin akka barbaaddanitti ergan kana xiqqeessee booda initially bakka hin ka'u irratti maal hin godhaa iskeelii koo kana nanidha. Toogilii of iskeel kan jettu kana nanidha. Amma 1688 dureeshinii amma barbaade eegan deemee booda amma maalan godha toogilii kana kan biraanidha jechuudha. Gaafa nidhu asirrattoo iskeelii isaa meeqattan deebisa mee asirratti fidee dhibbattan deebisame. Argitanii piriiseeti kan jedhu yeroo tuqnu maalidhaa gara isa duraatti deebisuudha jechuudha bakka toogilii keenya. Amma immoo ammas dureeshinii koo kana ergan akkan ismuus ta'ee galee bahu ergan godhee booda hamma ta'e ergan deemee booda ammas xumura isaa irratti maaliin godhaa deemee persentii hamma ta'e haganni xiqqaatuun godhaa jechuudha. Mee amma isaa ilaallu viidiyoo keenya kana jalqaba yeroo seenu akkamitti seena hin seene erga sanii booda gara xumuraa ga'ee ammas maal gochuun qaba toogilii biraa hidhuun qabaa jechuudha. Toogilii biraa ani hidhoo lakkoofsatti kennitan persentii isaan dura 100 ture mee ammoo 90 itti kenna. Jalqaba yeroo ka'u meeqaa ka'e 1688 irraa ka'e iskeeliinsaa gara 100tti deebi'ee gara oriijinaaliitti xumura irratti meeqa dhufee galee gara 90tti dhufee galee jechuudha. So mala salphaa akka kanaan maal gochuu dandeenya? Effektii tiraak maat kii yookiin tiraak maat kii kan jettu kana mala salphaadhaan akka ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan amma kalarii garaa garaatti kennuuf maaliin gochuu qaba? Dhaqeetan piroojeektii faanaalii kootti deebi'eetan create new color maat kan jedhu jira. Xumura gara viidiyoo jala viidiyoo keenya kilii gaafa goonu laa iddoo kanarratti opshinoota hedduu qaba. Isa booda kalar maatii kan jedhudha. Kalar maatii koo kana ittan kenna. Mee kalar maatii kana gosan barbaadedha. Ha jennu purple color kan jedhu irratti okay godhee purple jedhee barreesseetan asirra kaa'aa jechuudha. Purple kan jedhu kana ammoo eessan fida viidiyoo gosa jalqabaa irratti V1 V2 jettee jirtu waan ta'eef V1 sana irrattan fideen nan irrattan irra keessattin uwwisaa jechuudha yookiin overlapping godha. Approximately daqiiqaa 3 original viidiyoo duraatiin ammoo kalarii kanaan akka inni xumuruun godha jechuudha. Gaafa laaltan akkam ta'e
viidiyoo irraa gara maaliitti gara kalar maatiitti jijjiirame. Isa booda dureeshinii koo tekstii kootiif viidiyoo koo waliin qixxeeffadhaa jechuudha. Egaa wal qixxeeffadhee mee amma maal goona effektii keessa deemnee ammas tiraak maatii keenya appilaa irratti goona. Keessaan akka nutti mul'atuuf tekstii kana. Isa booda effektii kontiroolii keessa gaafa seennu maat kan jettu kana nan kan jettu kana viidiyoo irratti kiliik goonaa jechuudha. Gaafa viidiyoo irratti kiliik goonu ammas maal ta'eera viidiyoon keenya inni jalaa sun eessa keessaan mul'ate tekstii keessaan nutti mul'achaa jira jechuudha. So adeemsi kun maal jedhama tiraak maat effektii jedhama. Tiraak maat effektii kana amma immoo fakkeenyaaf halluu parpil kalerii kana qofa isa arganne kana gara halluu garaagaraatti fiduu yoo barbaade maaliin godha foor kaler giraadeentis kan jedhu jira. Foor kaler giraadeentis kan jedhu effektii keessa galee arganne halluuwwan garaagaraa 4 jechuudha. Yoo barbaanne 2 godhachuu dandeenya. Yoo barbaanne 5 6 godhachuu dandeenya nuti halluu sana. Isa booddee maaliin godhaa foor kaler giraadeentis kan jettu kana gosa halluuwwan arfan kan jettu kanan diraa godheen viidiyoo kanarra fidadha. Okay, argitanii amma akkamitti akka inni jijjiire halluuwwan 4tti nu jijjiira jechuudha. Halluuwwan kana immoo effektii kontiroolii keessa seennee maal goona viidiyoo kanarra jiru maal gochuu dandeenya? Adjust goone gara halluu 2tti deebisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf halluu 2 isa ta'u halluu 3 haa jennu mee halluu kana gara keelloo kana mee fakkeenyaaf keelloo kana finnee gara kamitti haa jijjiirru gara cuquliisaa yookiin kallattii barbaaddetti halluu barbaaddetti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Asirraas kalarii arfaffaas finnee gosa barbaannetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Okay, argitanii amma gosa maal ta'e gosa 2 fidee jechuudha. Halluu kana gara halluu kanaatti yeroo jiru. So mee jalqabaa isaatii xumurasaa al takkaa walii wajjin haa daawwannu mee. Amma maal goona viidiyoon viidiyoo biraatti yeroo ce'u viidiyoon sun gara kalar maatiitti yeroo ce'u tiraansiishinii nu barbaade. Tiraansiishinii keenya search goonee giraadeentii waayippi kan jettu jirti. Waayippi kan jedhuun search gaafa goonu yookiin giraadentiidhaan search gaafa goonu hin arganna. Waayippi giraadentii kan jedhu hin finnaa. Isa booddee viidiyoo keenya gidduu isaatti seenterii isaa irratti appilaayi goona. Walakkeessa isaatti. Isa booda agasii sooftinees itti daballaa. Okay jenna. Sooftinees isaa eega daballee booda maal goona? Okay jenna. Isa booda ammas dureeshinii isaa xiqqoose haganni suuta jedhee bahu ilaa dureeshinii isaa dabaluuf xiqqeessuu daballa dandeenya jechuudha. Dureeshinii tiraansiishinii keenyaa daballa. Mee amma waluma faana haa daawwannu mee jalqabaa haga xumuraatti. Argitanii tiraansiishiniin isaa akka ittiin jechuudha. So yaada qabdaniif qeeqa qabdannu erguu barbaadan subscribe like share gochuuf comment nu gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Thank you galatooma barnoota keenya kana haalaan nu caqasa subscribe like share gochuuf hin dagatinaa isiniin jenna turtii gaarii.